Yoo yaa jenneerraa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Nuubiyaa Miidiyaa nageenya isin badhaadha. Qophii teenya tasora jettu adhaatiin keessummaa haaraa mutii keessummaa tokko isinii qabannee dhunneerraatii keessummaan kennallee obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan nu eddan. Tole qophii teenya tasora jettu adhaa jalqabneerraa qophii teenya sora hadhaa wanni irratti sorru waanuma TPLF kana akkuma beekamu TPLF kanaan dura ajandaalee yookiin misaa'ilota jajjabaa darbataa turte kan dandeettii yookiin cimina hooggansa jijjiiramaa kanaan fashalaa turan keessattuu kanneen akka jijjiiramni akka hin dhufnee fi jalqabaanuu labsii yeroo muddamaa labsaa kunis fashala'ee harkatti walitti bu'iinsaa fi uummata naannoo garagaraatti buqqisuu ispoonsara gochuu kunillee harka fashala'ee dhufeera. Akkasumatti badhaadhinni akka uumamneef olola garagaraa ahaadaawii yookiin sirna naftanyaatti deebi'e jettee olola godhaa turte kunillee harkaa fashala'ee akkasuma humna federaalistii jettee meeqaletti fardee isaanii yaamaa turte kunillee harkaa fashala'ee akkasuma immoo caraqaa beetii jedhane muummichi ministeeraa kennaa caraqaa beetii mircaa ka jedhan san filannoo seeraa alaa akkuma waan seera alan taanee fi mana tokko halkaniin jaartaa ji'aan ammoo guyyaan doozerii dhufanii warri bulchiinsa magaalaa yookiin kantiibaan harkaa kuffisachuu filannoo sanillee akkasi seera ala harkaa godhan jechuu amma tana wayyaanee ajandaa lama argufaa jirti keessattuu fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru akkasuma immoo mootummaa abbaa imaanaa dhaabuu yookiin ijaaramuu qabaa jedhanii mee kana jechuun maal jechuudha jarri kun maaliif akkana jedhan? Yaa bu'uurarraa hin beekama. TPLF'n waggaa 100 fi Itoophiyaa bitee gaafa fixe immoo facaasee deemuu fi karoora qabateetiin ture. Gaafa 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti fincilli uummataa jabaatee biyya keessaa fi ala itti ka'e waan san ittisuudhaaf 2009 2010 keessas yeroo lama labsii yeroo muddamaa labsee ture. Sun hundumtuu wanni godhameef nama baay'eedha kan inni dhee nama baay'eedha kan inni ajjeese waggaa 27 darbe kan hundumaa'u yaa nama kolaafame baay'ee jira nama biyyaa balleeffame baay'ee jira nama jiraan dhabame baay'ee jira kun hundumtuu yaa mishiinii isaanii abjuu waggaa 100 biyya kana bitanii erga xuuxanii fixanii halaafatanii fixanii immoo Itoophiyaa kana achi darbanii qe'ee keenya jedhan kophaatti baasanii tolfachuuf abjuu qabaachaa turanii yaa suni humna uummataatiin qajeeltoo hooggansa jijjiiramaatiin cabee TPLF'n asii bahee jechuudha. Amma immoo ergasii asis wanni ati duratti kakaafte sun akka badhaadhinni hin uumamne olola achirratti uumame ajjeechaan muummicha irratti yaalame buqqaatiin bakka adda addaatti godhame shirri garagaraa kan inni xaxaa ture baay'ee jira waan kana duubatti deebisuudhaaf yaa baaburri jijjiiramaa humna isaa dabalaa ariitii isaa dabalaa kallattii isaa qabate irratti deemaatuma ture as gahee jira. Amma immoo akka ati kaafte mootummaan fulbaana 30 duuba hin jiru hin jedhu kan amma ajandaa akka waan haaraa godhanii fidanitti harka dibbee irratti rukutaa jiranii kun baay'ee haaraa miti. Gaafa badhaadhinni uumamu adda waa'een diigame kafilame adda waa'eedha badhaadhina wanni jedhamu waan hin jirree fi mootummaan amma jiru kun seera alaa ka jedhu gaafa suu dubbataniiru jechuudha. Almost barreen gaddaa saadasa keessa jalqabee mootummaan hin jiru ka jedhu mootummaan kun seera qabeessa miti ka jedhu lallabanii jiran. Sanuu odumaan fudhatiin irra gahan. Har'a immoo wanni haaraatti dhufanii mootummaan hin jiru mootummaan kun seera qabeessa miti isaan jedhan kun waan haaraa miti jechuudha basically waan haaraa miti. Garuu immoo dhugaa qabatamaa isaa keessa laaltu biyyoota 72 sadarkaa adda addaatitti sadarkaa filannoo biyyaalessaa filannoo naannoo sadarkaa adda addaatitti filannoon sababa koronaatiin an darbe biyyoota 78 keessatti ayyaanonni gurguddaan akka Haajii Umuraafa hin darbe. Olompiikiin Tookiyoo
ayyaanni ammas ga'u sun ivintiin ammas ga'u sun hin darbe. Cambalalaan asumatti biyya kana keessatti wannoo hin darbe. So akka kana laaltu filannoo dheeressuun Itoophiyaa infraastiraakcharii fayyaa hin qabne. Haala immoo akkas yaaddessaa san keessatti sirriidha akkanumatti yoo laaltu. Sunummoo akkanumatti hin dabarfamne akkanumatti hin dheeranne. Heera biyyaa hordofee hiikoon heeraa itti kennameeti karaa mana maree federeeshinii akka filannoon dheeratu. Agaa koronaan darbe jedhee manni yookaan immoo manni hojii ministeerri fayyaatii fi qaamni ilaallatu erga beeksisee booda ji'a 9 waggaa keessatti filannoon akka godhamu kaa'ameera jechuudha. So murtiin manni maree federeeshinii hiikoo itti kenne heerri kanuma. Heerri wayyaaneen dubbisu kabiraati. Fakkeenyaaf manni mootummaan naannoo tokko filannoo geggeessuu hin danda'u. Filannoo geggeessuu dhabuun aangoo boordii filannooti. Sun sadarkaa biyyaalessaatti ka jiru. Kan ofii cabsanii achi godhanii filannoo geggeessinee kanatu heera. Hanasitti immoo heera eeggatee hiikoon itti kenname aangoon qaama aangoorra jiru ka paarlaamatis ka karaa hawwachiistutis ka mana maree naannoleetis akka dheeratu. Manni maree federeeshinii karaa heeraa murteesse kun immoo heeraa waa miti siin jedhu. Actually yaa sobuun isaanitti yaa raajii miti waanuma duruutti turanii kana hoofaa jiru kun namni dhaga'u hin jiru normally. Jechuun waan inni ta'e waan beekaniif uummanni Itoophiyaa ofumaaf ofitti haasa'a. I think waan of gowwoomsaa jiru natti fakkaata. Anatti yoo nama laalu waan jedhu kana akkuma inni amanu kana namni biraas hin amana jedhee waan yaadutti itti fakkaata. Qalbiin uummata Itoophiyaa har'a bara 1983 akka hin jirre. Teknooloojii irra jiru kan hubannoo irra jiru kan sadarkaa awareness dammaqiinsa uummataa irra jiru kan TPLF hin quban qabu. Gaafas irraa homaa realitii biraan beekan isaan. Arras akkuma gaafasii gowwoomsinee darbinee jedhanii yaadu. So kun rakkoon tokko bakka kana jira. Mootummaa ce'umsaa wanni isaan jedhanis yaa kanumaa waa wal qabatu. Heera mootummaa hin kaasu. Guyyaa takka heera mootummaa keeyyata takkitti kabajanii hin beekan. Federaalizimii hin kaasu. Abukaatoo ta'uu hin boo'u amma jechuudha dibbee rukutanii. Gaaf takkitti naannoon tokkichaan ofiin of bulchan jiru. Haga isaan aangoorra turan. Federaalizimiin waan dhufe ergasii asi. Heera mootummaa ka jedhan kunis jeequmsa isaan uuman akka lammii irratti ka'u ka isaan godhan. Niin gamanatti karaa mootummaatiin yeroo jalqabaatiif lammiileedhaaf kabaji kenname mirgi heeraa, mirgi dimokiraasawaa, mirgi namooma kan kabajame jijjiirama kanaan gamana jechuudha. Kana hundumaa oduma beekanuu itti boohu inuma boohu garuu waan gatii qabaatii miti. Daansamee. Egaa akkuma beekamu waggaa 4 dura wayyaanee irreecha irratti Oromoota yoo xiqqaate dhibboota hedduudhaan 300-400 akkasii ol fixxe. Kun beekamaadha. Addunyaa beeka Oromoo beeka. Har'a garuu wayyaaneen xabaqa ayyaana irreechaa ta'ee asi baate. Maal isin fakkaata kun maal agarsiisa? Kun yaa'u tawaraane yoo irraanfatellee tawaraaname ni irraanfatu wanna jedhu jira mammaaksa keessa. Ayyaana irreechaa dhaquu miti. Manumattuu waan uffata aadaa Oromoo uffattee deemuun bara wayyaanee keessa yakka ture. Namni odaa mormatti godhatee muka goggogaa akka liqimsu ta'ee ture. Har'a gaafa koronaa akka sababa kanaan dhibeen babal'atee Oromoo fixu ammas. Yoo kaleessas akkuma ture san himammanni isaa sanuma wanni jijjiirame hin jiru. Ayyaanni kunis ayyaana kabajamaa, ayyaana nagahaa, ayyaana galata, ayyaana araaraa ka addunyaan gatii kennuuf ta'ee akka UNESCOtti galmaa'uufis hojjetamaa hin jiru. Ayyaanni kun ayyaana jeequmsaa akka ta'u, ayyaana dhiigi irratti jigu akka ta'u, akka jibbamu argite akka namni sodaatu gochuudhaafis wayyaaneen kaayoo qaba jechuudha. Warri keenya immoo warri fardeen inni bitatee yaabbatu goolii isaa kana otoo hin ta'in ani isaan laalan waanuma amma harkatti itti kennamu waanuma firaankaa inni hatee harka fuuldura qaqqabu kan
ishuma qofa laalaniitti wajjin dibbee dha'u. Garuu waa hunda caalaa maalinni wayyaaneen nama 700 guyyaa tokkotti hallayyaatti naqee Oromoo ayyaana irreechatti irratti fixee saalfii malee arrammoo ol jedhee waan ayyaana irreechaa Oromoon ayyaana irreechaa dhoowwame jedhee xabaqaa ta'ee gaafas bahu inni amma makka uummata Oromootiif jechuun yaaduma namaatiif tuffiin inni qabu maal akka ta'e achi ilaalta. Garuu kan hundumaa ka fide eenyu? Warra inni kaleessa Ashabbaarii jedhee biyya ari'e. Hanamma immoo dhaqanii gooftaan keenya si jedhanii itti salaatan. Warra kanarraa ka'ee Oromoo sadarkaa kanatti akka tuffatu ta'e jechuudha. Malee silaa wayyaaneen gara irreechitti kabajamutti waan irreechaa dubbachuu miti gara irreechitti kabajamutti saalfifuu garagaree taa'uun irra hin jiru sila. Akka dhugaa dubban. Haa ta'u immoo baandaan inni bobaa jala qabatee deemu ammataatti isa baatanii deeman kun akka wayyaaneen uummata Oromootiif kabajan qabaanne godhanii jiranii jechuudha. Mee irreessuma kanaan wal qabannee aduu achi keessaan bayini kaleessa qeerroo Oromoo daawun wayyaanee daawun TPLF jettee irreecha irratti agaazii dura dhaabattee qawwee dura dhaabattee wareegama guddaa kan falteerti jechuudha. Girrisaan hadhammoo girrisaan maqaa qeerrootiin hadhammoo xabaqaa immoo garagalee TPLF yeroo ta'u argita. Kun immoo wareegama qeerroon kaleessa kaffale san maqaan balleessu maqaa Oromoos hin balleessu. Kuni yaa maqaa Oromootis maqaa qeerrootis waan balleessu miti. Maaliif qeerroon kaleessa naamusaan kaayoo qabatee gatii kaffalee wayyaanee sirna isaa cabsee bakka kanaa buqqisee balleesse sun amma gariin isaa hojii keessa jira. Gariin isaa immoo ammallee jijjiirama ofii fide kana tiksaa abdiidhaan waan dhufu eeggachaa jira. Baay'een isaa akkana. Warri amma naamusa malee bahee sabaaf sablammii irratti duula godhu kan wayyaanee suura wajjin ka'u ka alaabaa wayyaanee qabatee deemu kun qeerroo gaafasiisanii miti. Qeerroon gaafas wayyaaneedhaan garafame ka madaan isa irra jirtu ka jaalli isaa du'ee hiriyaa isaa amma yaadatu ka gaafas wareegama baase ka hidhame ka dararame qeerroon sun wayyaanee wajjin dhaabbatee sin beeku ammas dhaabbachaa hin jiru. Garuu naggaadeen faayinaansii wayyaaneetiin sosso'u girrisan kaleessa yaadan hanarra hin beekne han borus hin beekne an akkanaatiin achi jala deemu kun qeerroo bakka hin bu'u. Qeerroo kabajamaa dhiiga isaa kennee lafa isaa cabsee itti dararamee itti rakkatee bilisummaa amma dhufe kana keessatti gahee guddaa gumaachisan kana girrisaan kun bakka hin bu'u jechuudha. Kun qeerroo miti. Qeerroon ammas gariin barnootarra jira, gariin dubbisarra jira, gariin hojiirra jira. Kan hojii hin qabnellee abdiidhaan waan dhufu jijjiirama isaa tumsaa eeggachaa jira. Kun warra kanaan dura Girmaa Xuruunaa wajjin gurmaahanii qeerroo Girmaan Xuruunaa ijaare. Ka qeerroo dhugaa san basaasanii wayyaanee rukuchiisa turan. Har'a mandheen wayyaanee Igireenyaa Geetachoo Asaffaati kan inni bobbaasu. Ka isaa fi gurra ta'anii oduu funaananii galchaa turan. Baay'een isaanii akkasiiti jechuudha. Sunniin mandheen sunni gaafa diigamu amma Geetachoo wajjin ka'an akkuma shaneeti. Shaneenis gaafa wayyaaneen duraan biyya kana turu gaafa inni ilma ajjeesee haadha reeffarra teechisu rasaasa takka xashingoon takka. Gaafa immoo Geetachoo Asaffaa bakka kanaa ka'u qabsoon hidhannoo itti mul'ate ilmaan Oromoo abbootii haadhotii dargaggoota laastikii irratti cobsiisu ajjeesu waan akkanaa kana eegalan jechuudha. Maqaa qabsoo Oromootiin. So girrisaan amma ka'e kunis akkasuma ka gaafa qabsoo ka gaafa hadhaasan hin jirre garuu immoo ergasii amma wayyaaneedhaan wajjin ta'ee wareegama qeerrootiin jijjiirama dhufe kana duubatti deebisuuf ka diina jala deemee baandaa ta'ee hojjetu malee qeerroo bakka hin bu'u jechuudha. Kan akkasitti ilaaluun gaarii ta'a. Damsa ammallee mee fardee wayyaanee Oromoonni miliyoonni 50
Finfinnee wal arginaa irreecha irratti jedhanii ajandaa wayyaanee lallabaa jiru. Wayyaanee akkuma dura jettee uummanni Oromoo yoo dhume yoo hirrate yoo dararame yoo rakkate isaaniif ajanda isaaniif kaayoodha. Egaa akkuma dura jettee ayyaanni gugurdaaleen eventiin gugurdaalee addunyaatu hafanii jiranii biyya keenya keessatti ayyaanonni akka cambalaalaa ayyaanonni akka ramadaanaa ayyaana hedduutti namni manuma akka kabaje yaadatee oole. Koronaan hin dhabamne abbootii dhiyeenya kanallee ayyaanni masqalaa akka itti kabajame bifa koronaa ittisuun arginee jirra. Abbootiin gadaa kennalleen immoo fayyaa uummataatii fi yaaddanii ibsa kennanii jiran akkaataa itti kabajamuu qabu. Fardeen wayyaanee immoo uummanni Oromoo miliyoonni 50 Finfinnee wal arginaa hin hafinaa jedhan fayyaa uummataa kanaaf koronaa kana dagataneerani. Maa dhoksan waan kana? Amma dubbiin ayyaana irreechaati miti. Dubbiin ayyaana irreechaati miti. Ayyaana irreechaa tiif marartee siin qaban warri. Warri wanni isaan sossoosu kifiyyaa kaffaltii. Kaffalameefii jira isaan. Oromoon aduu waa jiraatu gama tokkoon wanni wayyaan irraa fudhatan jira. Karaa biraatiin immoo goofandimis walitti qabatu. Gaafa Oromoon du'e reeffa argatu. Reeffa sanii maxxanfatu. Himboo wasiifachi deemu. Oromoo fayyaaleeyyii ala keessa jiru immoo Oromoo jaalatu. Ka du'a Oromoo kana isa dhukkubsu immoo isa immoo achitti kanaan ilmatu jechuudha. Kanaaf akka Oromoon du'u barbaadu guyyaa guyyaadhaan. Malee ayyaana miti. Koronaa silaa addunyaan sodaate. Koronaan addunyaa sodaate. Nama biyya isaan jiran keessatti nama meeqa fixe Ameerikaa, Awurooppaa, Xaaliyaanii hin beekama. Saawuz Afrikaa amma even biyyuma kana keessattuu rakkoo inni hin beekama. Maaliin Oromoo irraa hajaan qabu warri. Oromoo irraa hajaan qabu hajaan isaanii fandiidha. Maallaqa. Gama tokkoon argatanii soo jedheedhanii hin jedhu jechuudha. Haa ta'u waa jedhan malee maaltu dhufaadha amma. Uummanni Oromoo akka isaan jedhan kanaayi. Jechuun isaan amma namni yoo ilaalamu waan isaan jedhan kana inuma namni raawwata jedhee yaada. Namni waan kana raawwatu sin jiru maaliif hin beeka warri akka warri kun baandate akka warri kun kaffaltiidhaan sosoos namni hin beeka uummanni Oromoo jechuudha. Kanaaf amma yaamicha isaanii kana dhaga'ee namni dhufuu jiraayi yoo ta'ettu hin jiru. Namni muraasni isaan sossoosan sun jiraachuu hin danda'a sun qaamni nageenyatis hin jira qeerroon ofirratti hin dhiisu uummannis ofirratti hin dhiisu maaliif yakka ayyaana irreessa irratti hojjechaa jiran ayyaanni irreechaa akka ayyaana nagaan taane ayyaanni irreechaa akka yuuniskoo irratti hin galmoofne ayyaanni irreechaa akka ayyaana jeequmsa ta'u akka ayyaana dhiigi namaa irratti jigu ta'u gochaa jira warri kun yoo lola maali kanaan dura yaaman baane lola maaliif irreecha irratti yaaman lolli maaliif irreecha irratti yaamam hin lollaa hin fincillaa jedhan okee fincillanii rakkoon qabu yaalanii barkanaan duras ammas godhuu hin danda'u guyyaa biraa irreecha irratti qabu jechuun waan kana jechuun maal jechuudha irreecha irratti waan kana qabu jechuun irreecha balleessuu jechuudha mataa isaa eenyummaa Oromoo balleessuu jechuudha eenyummaan Oromoo duudhaan Oromoo wal dhageettiin irratti dhufe sun tokkummaan irratti dhufe sun gara amala girrisummaatitti gama amala badiititti jeequmsaatitti akka jijjiiramu san gochuudha. Oromoon abbootii gadaa isaa hin dhagaa. Hayyoota isaa hin dhagaa. Beektota isaa hin dhagaa. Hin beekammoo waan isa fayyadus waan isa hin fayyadnes. Aqlii qaba. Yaada qaba jechuudha. Kanaaf waan girri isaanii ofii isaatii wannoo taa'ee fandii guurrachuuf lallabeef namni dhufee asirratti rakkoo keessa galuu waan hin jirreefi kun akkasitti olaallame gaarii ta'a. Tole gaaffii dhumaati daqiiqaa 3-4 keessan naa deebista. Wayyaaneen du'aaf dhidhiitataa jira amma. Dhidhiitachaalee tureera. Ajandaa hedduullee uumeera. Jalaa fashaleera. Ammallee itti rarraa. Mee isa xibaara isa dhumaa kanarra maaltu eegama? I think wanni guddoon eegamu hin jiru. Amma wanni isaan jedhan mootummaan fulbaana booda hin jiru. Filannoo nama geggeeffamuu deemu kunis fudhataman qabu. Murtiin paarlaamaan murteessu, murtiin manni maree ministeerotaa murteessu, qaamoleen mootummaa qabu kan isaan raawwatan fudhataman qabu heera alaa ka jedhu odeessa jiran. Kana isaanuma jedha. Isaanuma jedha. Oduma kana jedhanu achumaan dhabamu. Oduma kana jedhanu. Jechuun raagduun ta'uu fi tuun beektuu tan namaa raagdee jedhan. Achi jalaan uummati Tigraay roorroo meeqa jalaan inni amma jiru.
bilisummaan bakka biraatitti aduun bilisummaa bakka biraatitti ba'e kun achi hin jiru. Akkuma muummichi ministeeraa immoo kanaan dura jedhe jarri mataan isaanii 1983 irra jira. Ergasii wanni biraa ittiin dabalamne achumatti goggogee jira. So mataan qaata goggoge. Mataa goggoge kanatti immoo amma tarkaanfiin karaa jijjiirraa maallaqaatiis dabalate tarkaanfiiwwan biroos karaa mootummaa fudhatamaniin kiisiin isaa goggogaa deema. Kiisiin isaa akkuma goggoguun inni dhabamaatuma deema jechuudha. Maal jechuu kiyya? Wayyaaneen gaafa kaleessa ilkaanii fi qeensa guutuu qabu jechuun gaafa qeensas qaba ilkaanis qaba nama ciniina nama mocoraa ture kanaan dura. Odoo jijjiiramni dhufin jechuudha. Odoo san qabuyyuu jijjiirama kan dhaabuu hin dandeenye. Odoo san qabu gaafa waa hunda biyya kanarratti diinagdee biyya kanaa dhuunfatee ture. Gaafa waraana biyya kanaa dhuunfatee ture. Gaafa dippiloomaasii handhiyootiis hanfagootiis dhuunfatee harkaa qabu. Gaafa san dhiitannaan inni godhe jijjiirama kana dhufuun oolchine. Har'a ganaa erga mammaratee afaan saanduqa reenfaa maddii ciise yoom seenaa yoom wannoo jedhan kanarratti achirra taa'ee ganaa jijjiirama kana duubatti hin deebisee abjootuun san ta'u filannoo hin geggeessina. Seenaa keessatti filannoo amanamaadha kataasisuuf deemnu addunyaatu dinqisiifatuuf taa'ee hin argitu. Waliigalteen biyyaalessaatis hin uumama. Badhaadhinni uummanni Itoophiyaa bara hedduuf abjootes hin dhugooma. Wanni ta'u kana wayyaaneen yeroo gabaabaaf hin iyya. Girrisaan xiqqoo faana hin deema. Xiqqoo gaafa ture girrisaaf wayyaaneen isa damba. Maaliif jennaan wanni girrisaadhaan qallabanis dhumaat deema. Fulbaana kana booda waan walitti hafannatti hin fakkaatu. Faayinaansiin waan dhumatuuf amma waan qaban hundaan deema waan jiraniif girrisaanis hunduu wajjin iyya. San booda hin jiru nageenyi Itoophiyaa mirkanaa'aa deema. Mootummaan Itoophiyaa itti deema. Tokkummaan sabdanees jabaachaa deema. Dimokiraasiin lafa qabachaa deema. Olaantummaan seeraa mirkanaa'aa deema. Kanatu ta'uuf jira. Tole gaaffilee har'aaf jennee yaada har'aaf jennee xumurreerraa raawwannee jirraati. Yeroo biraalleen sagantaa garaagaraa sooraallee ta'e qorqortiillee yeroo siyaamnee akka nu dhuftu abdii qabnaati. Keessumaa teen tasoraa hadhaa taatee waa hedduu waan nu sortee fi hedduus galateeffannaa horii bulii deeban. Tole kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota teennaa qophii teennaa tasoraa taadhaa tanumaan hobbaanye yeroo biraa qophii biraatti walitti deemnutti badhaadha kanarra nu bulaati turaati horaa bulaa deebana.